himatamaan haadha manaa obboleessa isaa mataa keessa rukutuun ajjeesan. Godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu ganda Dodota Roobaa keessatti himatamaan Zakkoo Abdulhamid jedhamu sababa nyaata summaa'ee na nyaachifte jedhuun haadha manaa obboleessa isaa kan taate aadde Qashiirtuu Misbaa daandii irratti eeggachuun mataa keessa rukutuun ajjeesam. Qaamoleen nageenyaa aanichaas akkuma eeruun isaan qaqqabeen himatamaa kana to'annaa jala erga oolchaniin booda abbaa alangaa waliin ta'uun galmee irratti qulqulleessanii mana murtii olaanaa godina Harargee lixaatiif dhiyeessu. Manni murtichaas himatamaan kun seera bara 1996 bahe keewwata 539 muraa tokko bira darbuun yakka ajjeechaa fira dhiyoo isaa irratti raawwachuu ragaa abbaa alangaatiin erga mirkaneeffateen booda dhaddacha tibbana ooleen hidhaa cimaa waggaa 16 fi baatii 6 akka adabamu itti murteesseera. Bu'uura qajeelfamaa adabbii lakkoofsa 2 muraa 2006 sadarkaa fi gulantaan kan beef yoo ta'u gulantaa 35ffaa jalatti kufa. Gulantaa kana jalatti immoo adabbiin jiru waggaa 16 fi 6 irraa jalqabee kan jiru waan ta'eef adabbii gulanticha jala jiru ka'umsa isaa akka adabamu jennee bu'uura sirdeemsa falmii yakka keewwata 149 muraa 5 guutuu murteessineerra. Itti gaafatamaan kutaa olaanaa qorannaa yakkaa qajeelcha poolisii godina Harargee lixaa Koomaandar Turaalataa akka jedhanitti himatamaan kun yakka raawwatetti gaabbuu fi amanuu isaa himuun manni murtichaas haala himatamaa ilaalcha keessa galchuun murtii kana kan laate ta'uu ibsaniiru. Summii na nyaachistee jechuun sana haaloo qabachuutiin shakkamaan kun himatamaan kun kan inni dubartii kana iddoo garaagaraa mataa ishee keessa rukutuutiin kan inni deddeebi'ee rukutuutiin kan inni ajjeese. Haa ta'uutii shakkamaan kunis gochaa godhe kanatti amanee jecha adda amanaa ture manni murtii sana giddu galeessa gochuutiin kan inni murtii kana dabarse. Hawaasni keenya rakkoo uumamuu akka aadaa isaatti furachuu osoo danda'u yakka akkanaa walirratti raawwachuun sirrii akka hin taanee fi murtii kana irraa barachuu akka qabu qajeelcha poolisii godina Harargee lixaatti itti gaafatamtuun kutaa qorannaa dhimma daa'immanii fi dubartii kan ta'an saajin olaanaa Naardoo Tsaggaayee fi Koomaandar Turaalataa dhaamaniiru. Galmee isaanii qorannoo cimaa fi qulqulluu si'eena qabu gaggeessuudhaan akka himatamaan kun seeraaf dhiyaatu taasifamee jira. Kanaafuu hawaasni keenya wantoota akkanaa kanarraa hubannoo argatee barumsa argatee akka of irraa qusatu. Namoonni aadaa qaba, safuu qaba. Gochootan akkasii kun gaafa uumaman obsaan jaarsaan wantoota jaarsaan uumuu qaban jaarsaan fixachuu wantoota immoo akka aadaatti naannootiin xumuramuu qabu malee haaloo xiqqoorraa ka'anii haaloo guddaa kana keessa galuun sirrii miti jechaadha. Namoonni dhaddacha irratti arginee dubbifne tokko tokkos gocha akkanaa walirratti raawwachuun malee akka ta'ee fi qaamolee nageenyaa dhimmicha qulqulleessuun murtiif geessisan galateeffataniiru. Osoo qaamni seeraa kun jiraatu baatee akka fedhe wal godhaa akka fedhetti walirratti akka guddaa dalagaa waan ta'eef qaamonni seeraa gartee waan kana irratti dhaabbatanii hordofanii seera jala oolchan kun hedduu haa galatoomaniin jechuu barbaada.